Isa ammoo kaayatanii laayivii seenaa sassi ergamaa meeqoo diimaa san kagamaa gamanaan si Kata isaan maa kana fiiltarii biratti otoo harcii dhukkootii dibatee fuulli koo ifuu dide maaliin godhatu haala. Maame. Qilleensi siin biyya keenyaa kun sombaa qoricha. Sinii galee garuu fuulaa marzii summii. Fuulichi barnasrii fuulichi hoomacha beektaa laata duree yeroo uffatamee citu guutee jechuudha harka kee irratuma guddaa fakkaatu. Daqiiquma muraasa wayii keessa badasii galee miidhaginni inni kan biyya sanaaf sun barnasrii wayituma sana irraa badasirran turu bar. Anamma bar intarneeta daataa dhabeetii miti bari kan laayivii irraa badee jedhe jaalladhee sitti hin fakkaatin. Fuulli koonni kaleessaa bareedaa sun Ustaaz Raayyaan jedhe fuulli bareedaa sun isaa miti amma jedhe akkasuma jechuudha. Anamma yoo fuula kan qabu fuulleen isii. Maame animmoo silaaleetuma tarii hanqina nama biraatii jedheetuma ni sebeetta. Lakki nama qatti ijoolleen bilookii na gooti. Indee bilookii na gooti. hanqina nama biraatii. Isa ammoo kaayatanii laayivii seenaa sassi ergamaa meeqoo diimaa san kagamaa gamanaan si ifee. Akka fuula kee Joo Baayiden hin fakkaatutti. Qoosaa miti bilbila isiitti kaa'anii laayivii galan sana isin achitti Dubaayitti narraa haftee asitti dhumuu hin jiru akka wallaaleen khalaas amma dhiiseen of sagaleedhuma qofaan hin dubbadha. Maskara wallaa aadaa saniif gastii namaa keessa oolta sii mana wantu arguu dhabne. Maal godhare maraan bulanii bari yeroo bara qaban sagalii lolanii. Maamne TikTokii filitarii qabaa bar shamarri kun anuma dabalatee filitarii malee achi as hin baanu beektaa kan dhiiraallee jira. Abboo fiiltarii inni ergasii xiqqootti godhee jennaan fuulli koo kun araba fakkaata. Isan maa kana fiiltarii biratti otoo harcii dhukkootii dibatee fuulli koo ifuu dide maaliin godhatu haala. Maame yaani guyyaa tokko si argeera lafa yeroo hurrii beektani miti akkasuma gosi godhe fuula kan kee subii yeroo hurrii sana namni keessaa mul'atu beekta isa moo isaa miti jedheetuma. Qilleensa wallaaleeti bar. Qilleensa gubaa asii keessaa deemee qabbanaa wallaale. Amma hin dhiisaa bar. No. Wanta akka qorraa fuula nama gubu hin jiru namni keenya aduu si'a malee. Qorratu fuula namaa kana cilee fakkeessa. Qilleensi siin biyya keenyaa kun sombaa qoricha. Sinii galee garuu fuulaa marzii summii. Finnee ta'ee jira. Ati quba qabdaa? Ani quba qabmaana dhobbata waan naannaa ta'ateetani. Maali Finfinneen erganna sii gadi bu'ee fala fideera argaan jirtu ati akkamitti? Alaabaa Oromoo biyya keessatti fannifnee faaruu jedhaa jirra. Akka namaan galchu Oromoon rakkoonsaa guddaa akkanaa bara. Beetta maammee koonu yeroo ammaa beetta keessuma keenyatti jenna beetta waan haasofnu. Ijoo argamu jaan kun galee lawxii guddaa jira jedheen keessuma koottee jechuudha. Waan ani itti meen ka'e baramma. Jijjiirama guddaatu jira gabaabni isa galee. Ina afaan Oromoo faarfamuu eegalee alaabaan Oromoo fannifamuu eegalee. Yoo afaan Oromoo dubbachuun barbaanne yoo alaabaa Oromoo arguun barbaanne Finfinnee gadhiisaa jedhame maammee kana nama qoosaa maal feename Oromoon galata namaan beekuun malee maammee agatti biyya galtee jijjiiramni dhufe baay'ee guddaadha. Ayyaanuma keenyatu ayyaanuma keenyatu waa hedduu jijjiiraa jira. Deengedda tokko bari as gara boolee kanachi baanee mucaa tokko wajjiniin taa'aa jirra. Wanti miidiyaa irratti amma dubbatamu akkas jedhameera jedhamu namoonni gariin akka fakkeessaatii fayyadamaa turan jechicha sana. Garuu qabatamaan jiru akkas dubbiin jechuudha. Ajaja qalloo kenname. Ajajichis maalidha? Murteen kun seeraan hojiirra ooluu akka qabu jechuudha. Keessattuu gara Finfinnee irratti wanta hojjetamaa jiru gaariidha. Akkuma kana bakkeewwan hedduu naannolee biyyattii keessatti osoo akkasitti murteeffame baay'ee namatti tola. Maaliif ani yeroo baay'ee amala koo namoonni na beeku bakka mormuu qabutti na morma bakka sirrii ta'ee jedhetti immoo sirriidhaan jedha. Waan itti amanee jedhu jechuudha. Dhugaan jiru amma irratti gara Finfinneetiin jechuudha. Wanti jiru gaarii.